daawwattoota Kaayiroo ganamaa raadiyoodhaaf TV ilmaan Oromoodhaa kan biyya keessaaf biyya alaa kan jirtan fagoof dhiyoo hundi keessan dhiiraaf dhalaa xiqqaaf guddaa mara keessan kun kan daawwachaa jirtan Kaayiroo ganamaa raadiyoodhaaf TV. Kaayiroo ganamaa akkuma kanaan dura sagantaa isaa kutaa tokkoffaadha kan gaddisee garee isin biraan gaa ture arras qophii gaddisee garee qabannee dhiyaanneeti argamna. Qophiin teeyyataan gaddisee garee guyyaa har'aan tanaa maali nam lama qabannee kan dhiyaanne jiram isaanoo eenyu jettanii yaaddawina isin biraan geenya dhiiraaf dhalaarraa qabannee arganna kan lubbuun jiruuf kan lubbuun hin jirres qabannee isaan lamaanuu kan seenaa qaban kan Oromoodhaaf gumaacha ol'aanaa gumaachan har'aan tana qabannee istiiroo keenya galleetti argamna hangasitti nu faana turtii gaarii isin jenna. Akkuma beekamu torbee dabree sagantaa garagaraa haasuun keenyas ni yaadatamu arras bifa aartiitiin qabanneeti argamna. Gaddisee garee jechuun akkuma beekamutti waan qabsaa'onni keenya artistoonni keenya bifa danda'ameen hanga lubbuun jiranitti waan isaan nuuf gumaachan hanga har'aan tanaa nuti caayaa itti taa'aa jirrudha. Kanaaf jecha qophii gaddisee garee jalatti kan uummata Oromoo fayyadu jennee qabannee dhiyaannee argamna. Isaanis har'aan tana akkuma beekamutti haadha walaloodhaa tan namuu beeku kan hin beeknes akka baruuf kan beekus ka irraa hubate akka yaadatuuf isiin akka lubbuun jirtu seenaa gaarii akka dabarsitee isin biraan ga'uudhaaf qabanneeti istiidiyoo jirra. Inni lammadaa immoo kan lubbuun hin jirre garuu seenaansaa hanga ammaan tanaa jirtu hojiin inni hojjete hanga ammaan tanaa uummata Oromoo biratti kabajaa fi akkasumatti illee seenaa ay dabartee arras jirtu tan dagaagaa jirtu kan qabsoo inni rogaartiitiin godhee arras tarkaanfachaa jirtu qabannee dhiyaanne isaan lamaan eenyu fi eenyu laatamu jettanii kan gaafachuun keessan hin oolu. Isaanis akkuma beekamu shamarrarraa akkuma jennee kan qabannee dhiyaanne haadha walaloodhaa haadha artistiidha. Dhugumaan haadha artistiiti. Makkiyaa Abdullaahi ni beektanii laata? Makkiyaa Abdullaahi haadha artistii Leencoo Abduu Shakurii dhiiroo kan dhalattee guddatte magaalaa Dirreedawaatti. Isii wayita umriin isii barnootaaf ga'u mana barnoota Mahadannuur yookaan Jijidaa kan Dirreedawaatti argamu kutaa tokko hanga jaatti barattee achumarraa gara mana barnootaatti haa iskuulitti dabartee kutaa torba hanga kutaa 12tti barnoota iseetti fufte. Ergasii kolleejjii Harar carraa argattee fayyadamuudhaan ogummaa barsiisaa leenjifamtee barsiisummaadhaan gara barnoota barattoota barsiisutti ramadamte. Mana barnootaa isin ramaddisan keessatti namuutu kan hin beeknes akka barus nutis waan dhageenyee fi waan hubanne irraa qabannee dhiyaanneeti jirra. Bara 1955 kan hundeeffame manni barnoota Lagaarreedhaa kan Dirreedawaa keessatti argamu mana barnoota Oromoon baay'inaan itti barattu. Naannoo san kan argamu uummata Oromoo bal'aadha. Garuu mana barnootaa sanitti afaan Oromoodhaa hin baratamu afaan Amaariffaa malee. Qabsoo isin gooteen akka afaan Oromoodhaa mana barnootaa sanitti baratamu nama shoora olaanaa taphate keessaa Makkiyaa Abdullaahi isii takka. Kana qofa miti. Makkiyaa Abdullaahi haadha walaloodhaati. Wanni isin jaalattu hawwiin isiitii fi fedhiin isii ogummaan isiitis wayita mana barnootaa barsiisaa turtetti waggaa 30 guutuu barnoota barsiisaa turte. Osoo barnoota barsiistuu walaloo garagaraa barreessitee gara raadiyoo Hararitti ergite. Odeeffannoon argannes nuuf ibseetii jira. Gama biraatiin wayita isiin walaloo tana ergitee gara raadiyoo Hararitti uummata Oromoo bal'aa biraan gaa turtetti ergasiin gara aartitti aartistootaaf walaloo barreessitee hannite. Walaloon isiin barreessite arrammoo waltajjiilee guguddoo irratti sirbamaati jira. Sirbi kunis eenyu kan akkami eenyuuf kennite eenyu faadhaaf barreessitee dabarsite jechuun keessan gaafii uumuu hin oolu. Inni dura aartistii Dooktara kabajam aartistii uummata Oromoo biratti kabajaa fi dandeettiinsaa uummata Oromoo bira jiruutu aartistii Ali Birraadhaaf sirba anis biyyaan qaba biyya caaltu biyya too Oromiyaa jiru walaloo Makkiyaa Abdullaahi barreessite akka ta'e ragaanis arganne addeessitii jira. Kana qofa miti. Makkiyaa Abdullaahi nama walaloo artistoota Oromoo garagaraatiif kan keessaa isiin
takka isaanis Habtaamuu Lamuudhaatiif sirba laatteet jirti walaloo innis sirba tokko qabna sirba Habtaamuu Lamuu itti sirbe isiidha akkasumas ilmi isiidha artistii Leencoo Abdushakuur walaloolee garagaraa kaniteet jirti walaloon Leencoon Abdushakuur gara sirbaatti jijjiiree akka isiin barreessitee dabarsitee kaniteef ni beekama kana qofaa miti Leencoo Abdushakuur qofatti osoo hin ta'in Hamartii Taamuruutiifis kaniteet jirti haadhatoo walaloo jettu san qofaa miti Muktaar Adeerootiifis ani booji'amee kan jiru walaloon kan isiin barreessite Umar Ziyaatiifis bareedduu Oromoo kan jiru isumaatu kanneen ragaa kana qulqulleeffannee argannee viidiyoo qindeeffannee dhiyeessinee jirra sagaleen jalan jiru haasawaa isirraa barachuu ni dandeessan waan nuti dogoggorrees sirreessuudhaaf gara viidiyootiin daawwannee walitti deebina isii wajjin turtii gaarii. Maqaan kiyyaa Makiyaa Abdullaahi Ahmadii Dirree Dhawaattiin dhaladhee guddadhee mana barumsa jadiidaa tokko hanga jahaa achittiin baradhee 7 hanga 12 high school Dirree Dhawaattiin baradhee san booda barsiisummaa leenjii fudhadheetiin barsiisa irra bobbahee jechuudha. Anqaa mana barumsaa jirullee irra guddaa walaloo barreessuun jaaladha. Waan ammas dibeetiin kilabii keessa hedduu dibeet godhuun jaaladha yookaan waan akka kirikiree waan dorgommii kanatti hedduudhaan badhaafamee ture. Achirraa Harar leenjii barsiistootaa fudhadheetiin barsiistuu tahee waggaa 30 barsiise. Waggaa tokko hanga murtaa'e takka afaan Ingiliffaa fi Hisaabaan barsiise san boodallee eegana afaan Oromoo waggaa dheeraa barsiiseetiin jira ifillee baradheetiin jira ilmaan 7 dhalee taniin an dhalee 7 tahullee kaniin ani barsiisee fi ijoollee ani waa hedduudhaan isaan qunnamee kanneen cuftinuu ilmaan kiyyaa qabeenya kiyya guddaa akkaawuntii keessaa kanneen qabu barattootaan an barsiiseedha kanneen itti gammadu wanni ani jaaladhu yookaan akka hoobiitti yookaan akka fedhinnaa yeroo boqonnaatti yaa wanni godhu walaloo barreessuun jaaladha. Walaloo barreessuuf kun jaaladha walaloo tana barreessee illee kaayu karaa reediyoo faan ergaa karaa gaazexaa faan ergaa irra guddaa reediyoo Hararitti hoggoyyuu walaloon tiyya dubbisamaa turte gaafaan achi jiru. Sirbitootaan ani walaloo kenneef keessaa hangi tokko Alii Birraa. Anis biyyaan qaba biyya caaltu biyya Oromiyaa kan uumaan badhaatu. Habtaamuu Lamuu. Tokko qabna adaaf seenaas tokko qabna Oromoos tokko beela. Leencoo Abdushakuur. Jaalala baananii wayyaa ulfinesaa. Hamartii Taammiruu. Haadhatoo uummatoo kan sisiniin qabne kan jaalaalteessee ogeeyyuu mufoofne. Muktaar Hassan yookaan Muktaar Adeeroo fa'aadha. Umar Ziyaad fa'aadha. Bareedduu Oromoo hedduu kabeerbeessa dabadabbanni kee nama gammachiisa sabboontuu Oromoo bontuun talabiyyaa siibsuun barbaada si jaalachuu kiyya. Akkaataan ani itti katabnu walaloo tanaaf gattaa'ee walaloon barreessa jedhee guyyaan barreessa hin qabu. Ani walaloon akkanuma naa dhufti akkitti naa dhuftu hogguu waan takka yaadadhe walaloo ifumaaf tarree dhufti yookaan Leencoon aayidiyaa takka naa hima aayidiyaa inni naa himu san irratti hundaa'eetuma yogguma san wal faana himaaf sani inni walaloo tana fudhataa jechuudha fudhatee barreeffata.
تتفدى هنقاهم ناكوتي يا والدي كبيس نهارك فجاتي halkan illee riba irraa keessatti yoo waloloo takka yaada dhaqeetiin katabee deebi'ee rafa sanumaan bal'isaa jechuu yogguun taa'u bifa kanaan barreeffachuu turre leencoon hedduu waan walii galuuf walii akka gartee akka haadhaatti na kabaja akka haadhaan na jaalata garuu akka hiriyaatti waliin dhiyaannaa jechuudha. Kanuma gaa inni na jalaa fudhata waloloo adda addaa maaliif inni waan wallisuu hobbii isaa taa'eef jecha anis isa jajjabeessee waan kanarratti waan godhan san bakkumaan gahuu qaban waan jiruuf akka inni bakkaan gahuu gargaarsa isaa godhaa jechuudha. Barnoonni kun umrii hin laalu. Namni barachaa jiru amma 80 illee umriin isaa yoo taate akka nama ilmoo amma 20tti dhaqama. Maaliif haara eeggoyyuu jechuudha. Abtuu deete gizee wajji nama deemu jechuudha. Namni barate akkas. Namni baranne immoo amma 20 illee ta'u nama amma 80 wajjin hiriyaadha. Maaliif waan addunyaan deemtu gizee bakka addunyaan amma itti dhaabbattu hin beeku jechuudha. Umrii hin laalu keessaa dargaggoota amma lafaa kana wanni hin dhaamu barnoota irratti jabaachuu naannoo isaanii qorachuu akkam geen civilization yookaan qaroominni addunyaa maalirra ga'ee jedhanii kana hordofanii yoo gartee if haareeyumsan hoggoyyuu dulloomanillee isaan hoggoyyuu haareeyumaa jechuudha. Yommuu kanan goone isaan haareellee ta'an hedduu boodatti aanuudha jechuudha. Kanumaafuu dargaggeeffonni hin dabarsu barnootatti jabaadhaa barnootatti jabaadhaa. Liftoota Oromoo gurguddaa kakaalii birrafa anis biyyaan qaba biyya caaltu biyya too Oromiyaa kanumaan badhaadha. Tajara yaadatiin yaabadhee barrisa. Tolee daawwattoota keenya viidiyoo kanarraa akka bohaartan akkasumatti illee akka waa hubattanii fi waa barattan abdii guutuudha qabna. Kun nama lubbuun jiru nama aartii Oromoo keessatti qooda olaanaa qabu jenneeti har'a qophii gaaddisa garii jalatti isiniif dhiyeessine. Makiyaa Abdullaahi haadha aartistii Leencoo Abduu Shokiru dhalattee guddattee magaalaa Dirree Dhawaatti. Kanaaf qabannee isiniif dhiyaanne. Ammallee kan lubbuun hin jirre kan qabsoo Oromoodhaa hanga har'aan tanatti seenaansaa lalisaa jirtu kan qonni inni kalee ganama nuuf kaa'e arralee dagaagaa jirtu ni jirti. Innis eenyu jechuun keessa hin oolamu. Aartisti Usmaayyoo Muusaa hidhamee tumame reebamee hanga lubbuun isaa bootti nama qabsoo Oromootiif gadi hin jiru jee hanga lubbuun tiyya baatu jee nama itti dhaadataa ture. Nama saba Oromootiif lubbuu fi dabarsee kanneen aartistiin Usmaayyoo Muusaa isa tokko. Aartistii Usmaayyoo Muusaa ji'a amajjii bara 1967tti Haramayaa Baha Oromiyaa Harargeetti dhalate. Achiin gara aartiitti seenee qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti shoora danda'u hunda taphatee hanga lubbuun isaa dabrutti keessattuu mana hidhaa garaagaraa keessatti hidhamee tumamee reebamuunsaa ni yaadatama. Keessattuu akka malee Zuwaayii ji'a 8 guutuu hidhamee achi booda immoo erga mana hidhaa sana irraa ba'ee bara 2006 magaalaa Cirootti lubbuun isaa dabarte. Hangasitti nama qabsoo isaatiif gadi hin jeen nama gartee qabsoo fiinxabaase keessaa inni isa tokko. Har'a horteen inni horees ni jirti. Seenaasaa bal'inaa viidiyoo kana daawwannee dhageeffannee walitti dachaana. Turtii gaarii. Kabajamtoota daawwattoota keenya bara 1987 irraa jalqabnee hamma bara 1995 mana hidhaa keessatti hin kennine yaadata. Garuu wajjin turre har'aan tana cidhaan kan diinni addunyaa irraa galtees jiraachuu danda'a. Kakka eebbisa addunyaa fa'a, kakka gurmuu ayyaanaa fa'a. Isaan hunda namoonni biraattis akkasumatti kan diinni dhabamsiise. Usmaayyoo Muusaa. Usmaayyoo Muusaa nama akkamii nama gaafachiisuudhaaf nama kamiyyuu keessatti gaafii hin uumu. Usmaayyoo Muusaa aartistii kabajamaaf jaalala qabsaawaa Oromoodhaati. Aartistiin Usmaayyoo Muusaa wallisaa fi qabsaawaa mirga Oromooti. Usmaayyoon jiruu fi jireenya keessa dalagaa aartii inni uummataaf kaa'e darbeen yaadatama. Aartistiin Usmaayyoo Muusaa baatii yookaan ji'a amajjii bara 1967
Abbaasaa Muusaa fi haadhasaa Faaxumaa Abdullaahi Irraayi baha Oromiyaa magaalaa Haromaayaatti dhalate. Artistiin Usmaayyoo Muusaa gara laafinaa fi mararoon guddaan uumama waaqni uume hundaaf qabaachuun beekama. Artistii Usmaayyoo Muusaa mararoof jaalala saba isaaf qabu irraa kan jiruu fi jireenya qabsoo bilisummaa Oromootiif dabarsee wareeguudhaan hawwisoo caffee gadaa fi baandii gadaa Oromoo keessatti sabboonummaa fi wallisummaan baroota dheeraaf tajaajilaa ture. Oromoon qaamaan isaan hin beekne kanneen wallee isaa keessatti irra caalan caqasan yeroo hunda imimmaantuu isaan dursamu. Sababni isaas maaliif akka ta'e kan hin beekan Oromoota falmaa bilisummaa irra jiran fi kanneen jiruu fi jireenya waanjoo gabrummaa mootummaa Habashaa jalatti kufan jireenya hadhaawaa dirqiidhaan dhamdhamsiifachaa jiran qofaatu beekama. Kanatti dabalee amalli artistii kabajamaan kun wayita lafa irra turetti qabu kokkofluun taphachuu fi kabajaan nama simachuusaa yoomillee ija hiriyoota isaa fi Oromoota qaamaan isa beekan jalaa hin badu. Artistii Usmaayyoo Muusaa bara 1987 Abdii Muhammad wajjin hojii muuziqaa qindeeffatee shaakala xumuree albama tokkoffaasaa mana muuziqaa Juulii kan jedhamutti gurgure. Garuu albamni isaa osoo gabbara hin oolin sirna gita bittaa dargii barbadaa'ee kufee albamni isaa achumaan cilee bishaan buute tahee duraa hafe. Bara 1991 eega dargiin kufeen booda waamicha adda bilisummaan Oromoodhaa artistii Oromoo hundaaf godhe kabajuudhaan artistii Oromoon artistii baay'ee wajjin kaayyoo bilisummaa irratti hundaa'ee akeeka siyaasaa kallacha qabsoo uummata Oromoo kan ta'e kan ABO fudhatee hawwisoo caffee gadaa wajjin magaalaa Dadar keessatti gurmaa'ee qabsoo itti fufe. Yaadannoodhaaf seenaa hojii isaa kan gaafiisaa keessa bilisummaaf imimmaan ijaatu wal maram qabsoo isaarraa hafuu nin dadhabe garaan sidhabeen jiraadhu biyya too Oromiyaa kan jedhamutu keessatti argama. Sirbi Usmaayyoo Muusaa sagalee isaa laayyoo alalaatu ture. Uummata Oromoo baay'ee gara roraasee qabsoof kaase. Bara 1992 erga mootummaan coomsaa diigamteen boodaas artistii Usmaayyoo Muusaa sirboota siyaasaa uummata Oromoo jajjabeessanii fi hamilee cimsan wallisuudhaan ture. Albama lammaffaa isaa Nuyaamti kan jedhu bara 1995 magaalaarra akkuma oolchetti bara 1996 keessa shiira wayyaaneetiin sarbamee qabamee hidhamee waggaa 8 guutuus mana hidhaa Zuwaay keessatti jireenya hadhaawaa dabarse. Bara 2004 keessa akka mana hidhaa Zuwaay gad lakkifametti ji'uma san keessa albama sadaffaa hidhaa fi ajjechaan hamileen cabsu mata duree jedhus baase. Gochi isaa kunis artistii Usmaayyoo Muusaa yoomillee qabsoo kanarraa boodatti kan hin deebine mirkaneesse. Artistii Usmaayyoo Muusaa abbaa ijoollee 5 ture. Haati warra isaa gannoota 8 artistii Usmaayyoo mana hidhaa mootummaa Itoophiyaa keessatti rakkachaa ture. Guddittii ijoollee guddisuu fi abbaa ijoollee ishee ammoo mana hidhaa keessa baasisuuf oliif gad osoo fiituun dadhabbii miidhamaa fi roorroo ishee mudateen ijoollee ishee dirreetti facaaftee abbaa warra ishee mana hidhaatti dhiiftee addunyaa kana irraa godante. Artistii Usmaayyoo Muusaa roorroo fi dararama qaamaa fi qalbii irra ga'aa tureen mana hidhaa Zuwaay keessa baatii 8 bara 2006 addunyaa kanarraa du'aan godane. Sirna awwaalcha isaa magaalaa Ciroo bakka uummanni Oromoo hedduminaan irratti argaman gadda isaanii haala xiqqaa fi haaluu baafannaa guddaa of keessaa qabuun raawwatame. Seenaa kana keessatti qabsoo Oromootiif jecha Oromiyaa walaboomsuuf jecha bilisummaa uummata isaatiif jecha lubbuu jaalatuuf dararamee mirgisaa sarbamee akka nam tokkotti jiraachuu osoo fedhuu lubbuu isaatii fi qaama isaaf kennee addunyaarraa godaane kan akkanaa kana faada dhabde Oromoon qabsoon qeeroon arraasiin geesse waa laaftutti hin dhufne. Fuulduraaf sagantaalee garaagaraatiin ijoollee isaa
tan hafti tan jirtu kan gara foddaa qeeroo ganamaa raadiyoodhaan TV isiniif dhiyeessuuf kan qophaa'u tamarraaf seenaa Sumayyoo Muusaa kan qaban kanuma. daawwattoota keenya seenaa Sumayyoo Muusaa bifa gabaabaadhaan kan isiniif dhiyeessine kanarra akkuma dhageeffatan akka waa barattan akka waa hubattan seenaa daran akka qorattaniif isiniif dhiyeessine kun seenaan dagatamuun ta'u namni lubbuun dabre arra seenaan isaan dabarre seenaan isaanii jirti dirqama haaromsuun miidiyaa kamiyyuu irraa keessattuu ilmaan Oromoo biratti barbaachisaadha san qofaa miti hanga lubbuun jirutti kan seenaa hojjete kan lubbuun arraas jiru lubbuun ni jira yaamee seenaa fi shoora inni qabsoo Oromoo keessatti roga artiitiin istaanan gara hundaanuu barbaachisu irratti hirmaate dirqama ol baasee dubbachuudhaaf sagaleedhaaf akkuma miidiyaan qeeroo ganamaa raadiyoo TV miidiyaa uummataa jennetti ammas fuuldura tarkaanfatee sagantaa garagaraa isiniif dhiyeessa qophii teenya tan arraa qabannee isiniif dhiyaanne kanatti akka bu'aartan akka waa irraa hubattan akkasumas akka seenaa kana qorattanii fi akka qorannee isin biraan geenya kanarraa akka waa yaadattan abdii guutuudha qabna qophii kana kan qophii gaaddisee gareetiin hanga ammaa isin faana ture an obsaarii du'anii ogeessa kaameraatiin Ramadaan Muhammad waliin ta'uudhaan isin faana turre hamma qophii gaaddisee garee torbaaniin walitti dachaanuu kan nagee walitti dhaammannu ta'am qophii qeeroo ganamaa raadiyoo TV wajjin turtii gaarii gama kiyyaan nageetti.